kan horroo guduruu wallaggarraa shiraan sheeyxaantichi dhiiga dhugaa jiru ummata saniif sagalee ta'uu qabnaa jechuudha. Ummata wallaggaa jechuun qulfii ummata Oromooti. Qulfii ummata Oromootu dhumaa jira jechuudha. Sigalee manni qulfiin irraa badde yoo caccabsite malee seenuu hin dandeessu jechuudha. Sigalee ummata qulfii santu nu keessaa dhumaa jira. Shiraan fixaa jiran. An amma duraan isinii dubbadde. Gaafa fannootu wallagga jaarame jee faarsee bulaan poosti godhe waan hin anjime eenyu yaadata. Amaara irraa qawwee hiikuun qaallicha buufa hijibaa kana gartee mararteeti sababa amaaraa qawwee dhiisuuf jecha fannootu wallaggaan dhufuu deema jedhanii faarsee bulaa dura ajandaa tumsiisanii jechuudha. Waan kana antiyaafiin godhuu ture waan beekuun isinii hima malee informeeshinaa miti sigalee waan takka hogii godhuu ka'e mootummaan dura gartee faarsee bulaa hafarsaa jechuudha. Sigalee waan takka hogii qophaa'ee dura faarsee bulaa hafarsiisaa jechuudha. Waan faarsee bulaan hafarsuu boodarra gartee sheeyxaantichaa jira isinii galuu qabdi. Shira sheeyxaantichaa jira. Namichi yoo dhiiga dhuge malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu dhiiga Oromoo yoo dhuge malee fayyaan isaan jirtu jechuudha. Tanaafi sheeyxaana dhiiga namaa malee hin jiraanne wanni juuniif tanaafi jechuudha. Amma ummata horroo guduruu dhiiga dhugaa jira jechuudha. Hoggii gaafattee eenyu dhufe hoggii siinja fannoo siinja. Fannoo ka hidhachiise ka leenjise ka shimallisiin maallaqa geessi je'ee gartee wadala Oromiyaarra haate kana ajajee sigalee shimallis maallaqa geessee waliin shanee dhabamsiifna jedhanii invite gooyisanii sigalee Oromoon ficcisiisu jiran Oromoon daaraa goosisu jiran qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sigalee qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sanuu barja Jaawar farratti sababeeffachuu barbaadan Jaawarii shanee Jaawarii fannoo deeggara Jaawarii maarroo deeggara sigalee Jaawar way fannoo inni baay'ata qabaa Jaawar. Baay'ata mootummaan federaala Shimallis Abdiisaa miliyoona meeqa geesse maqaa kubbaa miilaa ka Amaaraa saniin osoon kubbaa miilaa ka Jimmaa baay'ata dhabee cufamee jiru osoo ka Amboo cufamee jiru osoo ka Harargee cufamee jiru osoo ka Wallaggaa ka Oromiyaa keessa jiru baay'ata dhabee cufamee jiruuti kubbaa naannoo Amaaraa gargaari yani maallaqatti kennee qaallichi sheeyxaantichi kun Shimallisichitti ergee Shimallis maallaqa geessee fannoo jajjabeessee loojistikii hundaan qopheessee ka dhufe Shimallis immoo Shimallisii miti. Waan kana screenshot goone waan gaafa sirraayyaa turre hunda post isinii godhu jirra jechuudha. Amma dabarsaniiti akka waan gartee fannoo ifi ijaaranii qopheeffatanii fannoo mataa isaanii. Fannoo dhugaan sabasiitii loltuu miti beekatu. Fannoo mataa isaanii tan dheengadda basmaam jee nama qalchisiisee Oromoon shira waliin naysiisuu ka'esan. Fannoo sanii beekadhu ummata Wallagga keessaa nama fixu jirtu jechuudha. Saniifuu ummata Wallaggaa keessaa horroo guduruu ummata qaalii ummata gartee nagayaan ilmaan isaanii guddifatu. Ummata barumsa malee misooma malee sigalee waaqa fi kadhachuu malee beeyne shiraan qaallichi kun dhiiga dhuyisiisu jira jechuudha. Shira kanatti milkaa'aa abaddan. Shira kanaan Oromoo fi Amaarri wal seenaa abaddan wallahi. Abadan Oromoo fi Amaarri wal keessa seenanii jira waluu loluu abbaan fedhe waliin lolchiisu. Rabbiin tokkichi nu waliin lolchiisu jechuudha. Kana doomaa gartee if duraa hungarree kana dhiisee. So saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee ta'uun ummata gartee horroo guduruutiif sagalee ta'uun anaaf sirra jirti jechuudha. Anaaf sirra jirti. Sigalee. Wanni chitta jiru boruu shawa dhufa. Wanni shawatti ta'u jiru boru Hararge dhaqa, Arsii dhaqa, Boorana dhaqa, Walloo dhaqa, Wallagga dhaqa. Sigalee wanni Guji dhaqa. Oromiyaa guutuu bakkee hanqattu hin jirtu. Miilli sheeyxaanticha kanaa Oromiyaa guutuu bakkee hanqatu hin jiru. Anjala Mureetiin si himaa jechuudha. Sigalee. So saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee ta'a. Fannoon fixu jirtu hin jirtu. Fannoo isaanii ijaaree ficcisiisu jira jechuudha. Fedhu fannummaan sunuu dhuftee haafittu. Mootummaan maal godheeti mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira hoggii daangaa dabre cabsee namni ummata isaa gibira kafalu hoggii fixu. Mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira. Sigalee.
Seera kabaye olaantummaa seera mootummaan dheengadda akkasi qoratee dubbii burtukaan gabbaase. Poolisiin dheengadda akkasi qoratee dubbii burtukaan gabbaafte. Deeninnatiin humni nageenyaa akkasitti qoratee dubbii burtukaan akkasi gabbaase sun fannoo ittiin daangaa cabsitee seenuu deemtu kami qoratee gad hin baasin. Sigale akka ummanni firraatti qophaa'u akka ummanni takkaa baqatu akkamitti gartee ittiin qophaa'en sosaniifuu shira shayxaantichi dalage ta'uu asirraa isinii galuu qaba obboleeyyan kiyya. Shira qaallichi kun oofu Oromoo lafarraa xaraguuf Oromoo beekumsa qabdu Oromoo qabeenya qabdu Oromoo gartee waa hundaan Oromoonni laamsheesseetiif duuba deebisaasan hojii jijjiirrachuusaa asirraa isinii galuu qaba. Tana ummata keenyaaf gartee sagalee taa isiniin jechaatiin gara sagantaa kiyyaa kan inaarra dhufee fidda biraa jechuudha. Akkuma beekamu dheengadda baatii tokko dura Maarch 15 wanti gartee ummanni TPLF wanta Taaddasaa Warradee pirezidaantii godhatee muuduusaa isinii poosti godheetiin ture jechuudha. Isallee sanuma godhii jeeni marhabba jee irraa fudhatee jechuudha. Sigale akka nama humna qabu akka nama dandeettii qabu akka nama Tigree ajajuu danda'utti imeeliin filadhaa. Pirezidaantii Tigraay ta'uu imeeliin filadhaa jeeti. Barkanuma jarri jee sammuu duudeema bar. Adduraadin isinii dubbadhee jira. Kanuma jarri jee sammuu duudeema bar ummataatu filatee. Abbaa ummataa gara laafeessa. Way maarree barataan keenya tokko asirra beeka jechuu taa'u naa eega. Abbichi ubbaa malaa gara laafeessa. Kunoo kana godhee Tigree chaansii kennee pirezidaantii fileef jedha. Pirezidaantii filuu dhiisii wayyaaneedhaaf sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Tigreen hoggisuma ibsa jala baafteetti namicha namaa kijibdaa miti kijiba. Nuti dursi beeyna gaafa kondoomii fi gartee hoteela qabdee dhalaa nuti itti bashannannuchi nu geessitu san si beeyna arras hin beeynuti. Deemiiti namicha nuti siin jenne Geetaachoo wanta Taaddasee Warradee siin jenneeti deem Taaddasee Warradee approof godhe imeeliin ati haasoitu maali miti jaanii hoggisi ibsa jala baasanii jechuudha. Afaan qabatee jechuudha waan jiru wallaale. Sigale. Maaliif miliyoonni 3 kakkabajamee miliyoonni 50 miliyoonni 60 kabajaa dhabee miliyoona 60 irra daduu raroo dooniyaa booyyee kaayee gartee qaallichi kun fannootu isin fixe jee karaa kaaniin fannoo ficcisiisa. Karaa kaaniin gartee hattuu fi dallaala kanatti gallakkisee Oromoo buqqisiisa. Sigale. Karaa osoon beenyaa tokkoon kafalleef maaliif Oromoo kana godha? If gaafadhu yaa Oromoo. Sigale. If gaafadhu. Waan Tigraay tanarraa osoo mataa qabaattee waan ajaa'ibaa baratta. Hagam takka akka ummanni Tigraay kun maaliif akka jabaatee kabajame? Sigale. Taaddasee Warradee duraan filatee Gabratsiyoon faan filanii isa filijanii itti kennanii jechuudha. Ibsa isaanii dhayitanii ilaaluu dandeessan. Poostii xiyyaas Maarchi 15 kaniin poostii godhe na jala ani ilaal sakandittiin na bira dhufti dubbiin. Sigale. Hoggisiin ol isinii darbe Taaddasee Warradee filamee jira jechuudha. Sigale. Geetaachoo Raddaatis ganaa kanaat ala taphaala ta'e. Geetaachoo Raddaa Maqalee deebuun jiru. Finfinnumatti faarsee bulaa godhadhuu jeetiin guyyasumaan poosti godhe sanillee screenshot godheetiin poosti isinii godhe anuma jala gabboo alaala. Sigale. Anuma jala gabboo alaala. Akkanumatti hijiba xurumbaa asirraa nafuufuu jechuudha. Sigale. Waan qabatama qabaa information hundee qabaatiin akka isin fayyadutti sigale akkumaan PP hidhadhee qabsaa'isanitti hidhadhee saba kiyyaa qabsaa'u jeetiin waadaa galee jira jechuudha. Qabsoonni nan itti jiru ta ummataati malee ta garee takkaati miti jechuudha. Sigale. An Oromoo jabaatteen na fayyada malee Oromoon diigamterraa bu'aan nan harkadhu hin jirtu jechuudha. Sigale. Dachiin nan harkadhu hin jirtu paartiin nan irraa faayidaa harkadhu hin jirtu saba kiyyaan alla waa takka hin jiranii jechuudha. Tanaafiin dhuha gaccabsee isinii himaa jechuudha. Sigale. Saniifuu
taaddasee warra deeti sikkennineeti dubbiin cabaallaqiniiti deem fili janiisi kunoo taaddasuma warra deemu inni duraan maal godhuu ka'e sigale inni duraan maal godhuu ka'e filima taphachuu ka'e idduma tanatti jaraan saniin filaatii rabbii jaa'ib sanarratti hin baasinaa gartee warra naannoo amaaraa faa warra gartee maarree kanaan na jala bu'aa jeeti imeeliin filadha akka nama ummata Tigraay yaade akka nama ummata Tigraay dhimmame akka nama ummata Tigraay gartee dhimmi Tigraay isa dhimmisiisee ifakkeessuudhaaf imeeliin filadha maarreen filadha duraan imeeliidhaan taaddasee warra deeti filanjee akkas godhuu ka'e jechuudha ummanni gaa Tigree wayii kabajaa isaa qabdiiree dur gartee ergachuu turte akka namattu isa lakkooytu so gisuma ibsa jala baasanii anjamaa teedhaabi deem fili kan nuti siin jenne jani hunoo taaddasee warra dee qabatee jechuudha taaddasee warra dee ganaa qaaliisaa godha ganaa geemni Geetaachoo Raddaatitti isaa booda hogganoota Tigraay idda filu kaan fi qabee kaan dha'u sigal information achi keeysaa guuru maaliin ganaa isaa booda maaliif jiina gaafadhu waraana sadii generaalota Geetaachoo Raddaa arihe namni noojee harka qabee generaalota san arihuu dide taaddasee warra deetii jechuudha sigale taaddasee warra deetii jechuudha osoon Geetaachoo Maqalee jiruuti taaddasee warra deejanii Gabrasiyoon faan bakka buufatanii jechuudha sigale saniifuu laal jabaan Oromoon oggii mammaayitu jabaan gabbara haadhaaf falmaa jan laafaan gabbara obboleettiituu dhabaa jan jabaan akkami gabbara haadhaaf falma yoo naan jette haadhuma isaa guddoo tana dullatti ilka irraa dhumte tan haadhati yatan ni kaa godhuun hin ta'u jee mana kana girgiriisa boo gurbaan kun aboo haatetii heerumsiisu yaanaa usnuuf haadhati yakkamin ni kaa gootan je ulee hunda fudhatee fi aboo gurbaan kun haanurraa usume dibicha wayii tokkotti kenna jedhanii takka maallaqaan gawii tokko xiisha kaanii jechuudha sigale jabaan gabbara haadhaaf falmaa jette Oromoo yoo jabaatte kana kabajaa qabda boontee sigale laafaanoo akka Oromoo kanatti haqa fiituu dhabee lubbuun jiraachuudhaaf hayyama nama gaafataa jechuudha yoo laaffatte ifumarra laali tuffii namichi kun si tuffatu laali yaa sabaqii tuffii namichi kun hayyoota kee tuffatu xiqqeessuu inni hayyoota kee xiqqeessuu irra laale sigale kanarra sigaluu qabaa jechuudha so saniifuu jarri laal jajjabaatanii jaaramaniiti wanni isaan akka boonanii gartee sigale wanni isaan akka boonanii waan fedhan dubbatanii waan fedhan filatanii Geetaachoon kaafnaa mini kaafnaa jee bar Gabrasiyoon bar Shimallis Abdiisaa kana qaallicha dooniyaa kana abbootiin gadaatti dhayxee sheekotiin itti dhayxee beeytonni itti dhaqanii Oromiyaa balleeyse nama lafarraa ficcisiise gaangistara jaarratee gaangistarri nama saamaa jira warra nama butu jaarrateeti gartee warri nama butuun ummata fixaa jira beekumsan qabu dandeeytiin qabu waa takka sigale naayiloojii yellam janiini dhaqanii itti himanii ach deemaasi waan nanichi haadde isin maaltu isin naqe jee sib janii deebi'anii abbichuu janii harka dha'uuf chaansiin qabanii jechuudha chaansiin qabanii jechuudha Oromoo wanni chaansii dhabdeef waan hin ijaaraminiif dabarsi yoomtana qofa ech dhageeffadhu siifiin hima takka takkattiin si himaa dhageeffadhu aabaa'oo bakka lamatti dacabseeti laayisensa anaa mitiiti boordii filannoo kabaju qabnaa waan boordiin filannoo jette dhageeffachuu qabnaa